Welcome to grade 9 civics unit 3 answer to unit review exercise. Baga nagaan kana barnoota civics kutaa sagalaffaa nagaan dhuftan jecha arraan tana wani ilaalu unit 3 answer to unit review exercise gartee gilgaala gartee exercise dhumaa kan boqonnaa sadaffaa kan ilaalla. Tanaafu haga dhumatti haga wajjin turtan isin afeerra share fi subscribe gochuu akka hin daganne aymaana isin bira kaayannaa. Tanaafu karaa gaafii teenyaa seen jechuudha. Okay, let us start part 1. Partii takkaffaa irraa jalqabna. Partii takkaffaa gaa akkuma beekamu true false jechuudha. Okay, number 1. Economic equality means citizens should have equal amount of wealth and property. So the correct answer for this question is false. That means economic equality of each citizens should have equal wealth and property. Hindandama churachu maalifi walqixxummaa diinagdee jechuun namni hundi tujjaara akka ta'u, namni hundi tujjaara fi property isaa akka wanni ta'u jechuun hindandama jechuudha. Maaliif akkuma uumamaa addunyaa kanatti namni hundi gartee walqixa tujjaaruu hin danda'u jechuudha. Uumamaa kun uumama rabbiiti. Nama tokko wal qabee nama tokko qabee akkasitti kun miskiina kun gartee qabeenya qaba akkasitti wal keessa jittu kun jittu goleessa haala uumama namarraa kan ka'e. Kanaafuu walqixxummaan gartee diinagdeedha yookaan qabeenya nama hundaaf miti tujjaarsuuf miti jechuudha. Kanaafuu false jechuudha. So number 2. At present, all children in Ethiopia have equal right to learn in their own language. This is a true statement. This is true. So, yeroo amma gartee daa'imman Itoophiyaa keessatti argaman mirga barachuu walqixa qabanii jee mirga barachuu mirga afaan ifiitiin barachuu walqixa qaban jee sirriidha jechuudha. Sirriidha kun dhugaadha. Okay, part 2. Multiple choice. Mee gaafii filannoo tanatti dhufna gaa partii lammaffaa tanarratti akkam seeti gaama tokkoffaa kanarraa eegalla. Which of the following is false in relation to economic equality? Kan sobatee kamii jee waa'ee walqixxummaa diinagdee yookaan walqixxummaa qabeenyaatiin wal qabatee jechuudha. Kan sobatee filatin jechuudha. Fakkeenyaaf ilaalamma gaafiin tun negatiivaami deebisaa negatiiv itti barbaadetta jechuudha. Okay, A. Equal access to job opportunity. Carraa hojii uumachuu, hojii argachuu, walqixa qabaachuu jechuudha. B. The right to choose job and profession. Gartee carraa mirga gartee hojii filachuutii fi professionii fi filachuu gartee san ijaa. C. Having equal amount of wealth. Walqixa tujjaaruu jechuudha. D. Equal pay for a similar work. So, kan tadi ibsan siita jechuudha. Having equal amount of wealth. Namni hundinuu tujjaarummaa walqixa qaba? Hin qabu jechuudha. Kanaafuu rabbiin garaagara godhee nama uume gaa. Maal tokko ni qabaata, tokko hiyyeessa, tokko hiddu galeessa. Akkas ta'ee jiraata malee hawaasni guutuun biyyattiidha. Biyyi tun guutuu namni Itoophiyaa miliyoona 10 fi miliyoona 10 qabnaasa. Akkasiinsa miliyoona 10 ta'uun oolummaan tanaa. Saniifuu miliyoona 100 fi 10 achi qoja. Hundi tujjaara hin danda'amu jechuudha. Uumama addunyaa kan guutuu waan akkasaan taatu kanaafuu deebisaan caataa jechuudha salphumatti. Maaliif kan negatiivitee kan hundinuu sirriidha jechuudha mala asirratti ilaala. Aan positiiva, baan positiiva, daan positiiva. Kan negatiiva ta'e imma deebisaa gaafa negatiiva tanaa wajji forsa kanaa wajji wal qabatu caan negatiiva jechuudha keessa. Akkasii bifa kanaan koodii qormaataa beekuu isin barbaachisaa jechuudha. Koodii qormaataa yoo beektan qormaanni fedhi gara fedhetti micciiranii ofiidan isin jalaa isin haatu jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan jabaachuu isin barbaachisa koodii qormaataa baratanii dhageessanii akkana. Kanaafuu gara deebisaa karaa gaafiitti aantu yaaname. Okay, number 2. Every Ethiopian national on the attainment of 18 years of age has the right to vote in accordance with law. This sub-article of the 1995 Ethiopian Constitution deals with dash. A. Economic equality. B. Cultural equality. C. Political equality. D. Gender equality.
So among these the correct answer is C. Because what? It is a political equality to elect efa umrinte amata kursa deggeese booda mirga filachuudha mirga wanam barbaadde filachuudha paartii barbaadde filachuudha kan qabaatu mirga political mirga siyaasaati jechuudha mirga qabeenyaati miti aanuma mirga qabeenya ja economic equality mirga qabeenya mirga aadaa caabaan mirga aadaa ja kun immoo mirga gartee mirga koorniyaa ja gender equality tanaafu caan salphatti taa political equality dha jechuudha mirga political mirga siyaasaati jechuudha ati nama barbaadde filatuun paartii barbaadde filachuun efa gamata qobsa deeboo geesse filannootti hirmaachuun sun mirga sii kan nama kan mirga politikaa yookaan mirga siyaasaati jechuudha tanaafu the correct answer salphatti maal daataa jechuudha haala kanaan okay karagaa fi sadaffatti deemna which of the following statement is true ja kan irra magate keessaa dhugaatee kamija yaadin dhugaatee kamija okay ni laalame manta naga A gender and sex have similar meanings. Gender and sex have similar meanings. B gender is about physical feature while sex is about cultural feature. C gender inequality has no effect on development of activities. D gender equality means men and women enjoy equal opportunity. So from these four alternative choice, the correct answer is D because laal gaafin tun net positive amiti la gaafin positive arjol which of the following is kadugate khamiche tanafu kadugate chuma ju positive aju tanafu deebisa positive ati barbaadu dirqam siita aju tanafu akka isa daa qofaatu positive kun sirri miti jechuudha positive maalifi waa'ee gartee gender wal qabatee tam kun di gaafin tun nuti ilaal aanis waa gender fi saalaa fi gender gartee koorniyaa fi sex jechuu saala kunis hundinuu waa seensan wal qabatee garuu kawaa gender fi saalaa wal qabatee himamee jiru kun daa ofaa sirrii jechuudha kun sirrii miti kanaafuu bifa kanaan gender equality means ja walqixxummaa koorniyaa jechuun ja dhiiraa fi dhalaan gartee carraa walqixa argachuudha jee kun dhugaataa jechuudha yeroo kun akkumatti mamaqee jira jechuudha kanaafuu deebisaa salphatti daa akkasitti bifa kanaan adda guuruu qabdan jechuudha gaafii hundi xinxaaluu qabdanii maal jetti negatiiva moo positiiva adda baasuu qabdan kanaafuu deebisaa positiiva gaafii positiiva barbaaddanii gaafii negatiiva deebisaa negatiiva barbaaddanii jechuudha haala kanaan qophaa'uu danda'uu qabdanii kanaafuu mee gaafii afuraffattichi deemnaa jechuudha. Okay, number 4. Which of the following is not an advantage of cultural diversity? So why cultural diversity yookaan immoo adda garaagarummaa aadaa gartee naannoo tokko jiraatu jechuudha cultural diversity jechuun amma gaasirratti ni ilaallachuu each culture contributes some values to society. B difference lead to conflict and war. C it is beautiful to have various kinds of dress styles and dances. D the existence of various cultures attract the attention of tourists. So among these four alternative choice, the correct answer is B because look, the question is negative. Not gartee gaafin maal negative gaafin note qaba gartanii ilaala amma barataan akka tasaa nooti kana irra utaalee kana advantage kana qofa sammuu qabatee jiru waa'ee advantage jeeti shawwadamee gaafii tana dhaabachuu kanaafuu laal koodii kanaa tana koodii qormaata not except kana gartee adda baasuu qabdan firraa qormaata irratti jechuudha kanaafuu amma akka gaafii tanatti gaafin tun negatiiva kanaafuu deebisaan negatiivni eessa keesseera biyya keesseera jechuudha kan waa'ee gartee garaagarummaa aadaa yookaan immoo diversity aadaa jechuudha bareedina aadaa jechuudha aadaa gosa garaagaraa naannoo tokko jiraattu cultural diversity jennaani isa kanaan wal qabatee kan dhugaa advantage kan faayidaa kanaan ta'in maal jee biita difference lead to conflict garaagarummaan aadaa naannoo tokko jiraattu maali walitti bu'iinsa fi lola gartee waar walitti bu'iinsa fi lola uumtii je no kun sirrii miti cultural diversity aadaan tokko ta'uu wal dandeessee wajji wal kabajii aadaa walii kabajanii wajji naannoo tokko jiraachuun gartee waraana yookaan lola walitti bu'iinsa sun taane
bareedina naannoo takka bareedina naannoo sanii yookaan aadaa sana walii kabajanii akka namni sun naannoo jiraatee naannoo sanitti bareedinni gartee aadaa sanii akka naannoo sun bareedu taasisa malee walitti bu'iinsa fi lola hin fidduu jechuu hawaasa gidduutti. Kanaafuu tan deebisaan negatiiva taate baatana qofa laal. Look sirriitti xiinxalaa dubbisaame inni kun baatanaa jechuu tan negatiiva taate garteeni deebisaan gaafin tun negatiivaa miila look asitti immoo maali deebisaan negatiiva barbaadda amma laal negatiivni baa qofa hundi positiiva garteeni laal maal jaa kun each culture contributes some values to society jaa culturein gartee aadaan hundinuu gartee faayidaa naannoo hawaasa tokkoof ni buufti jaa sirriidha jechuu caanko yoo it is beautiful to have various kinds of dress style gartee naannoo tokko keessatti aadaa uffannaa gartee keessatti huccuu uffata garaagaraa aadaa namoota aadaa ifee uffatee yoo deddeeme gartee ammas daansii gosa garaagaraa daansii namni hundinuu beekta hawaasni hundinuu daansii gosa garaagaraa qaba. Daansii gosa garaagaraa naannoo sana keessa jiraachuun bareedina fiddi malee miidhagina fiddi malee gartee garaagarummaa yookaan immoo baree fokkina fiddu jechuudha miidhagina fiddi. Kunillee deebisaan maal ne poozitiivaa jechuudha. Caanko daan ilaalame the existence of various culture jaa attract the attention to tourists sirriidha. Aadaan garaagaraa naannoo tokko jiraate naannoo sanatti bareedina argama. Bareedina sirraa akka immoo turistoonni daawwattoonni hedduu biyya alaarraa dhufanii aadaa bareedduu tana daawwatanii saba sanii galii nuu buusan jechuudha. So kunis gaafintu maali poozitiiva. Kanaafuu negatiiva taate baa qofa. Haala kanaan naa qabadha argeessanii jabaadha. Okay, part 3 senna. Part 3 short answer. Look, these 2 points about the benefit of gender equality. List 2 points about the benefit of gender equality. Look at the answer. It accelerates development and create sense of equality among citizens. Jachura kanachu. Gartee lama tarreessa jaamti waa'ee faayidaa jenderii walqixxummaa koronaa jechuudha. Kun kanaafuu gaa maal ta'a guddinaa fi seensi yookaan immoo walqixxummaa miira walqixxummaa lammii wajjitti uumtii jedhe. Egaa gender equality koronaan kun fakkeenya dhiiraa fi dhiirtii yoo walqixa taate dhiirtii anaatu olaanaadha jee dhalarratti dhalaa ija gadiitiin yookaan bifa tuffiitiin ilaaluun hin jirtu. Dhalaanis an dhiiraa gadiitti mataa qaqqabatu hin jirtu. Namoota wal kabajee jiraatee gartee guddina biyyattiitii fi gartee aadaa gartee awareness yookaan hubannoo gartee walqixaa akka qabaattu akka dhalaan mataa qabattee kabajaadhaan dhiira kabajee jiraattu akka dhiirti immoo obboleeyyiin isaanii kana yookaan haadha isaanii kana yookaan immoo warra isaanii jaartii isaanii kana akka isaan olaantummaa irratti garsiifnu akka isaan hin miine taasifti jechuudha walqixxummaan koronaadha. Kanaafuu kana taateettu ibsaan. Okay, number 2. What is the major source of gender inequality? Gartee maddi gartee gender inequality gartee koronaa walqixxummaa koronaa dhabuu jechuudha. Koronaa walqixxummaa dhabuu yookaan dhiirti anaatu hunda caala jechuudha. Dhalaanis gadaantummaatti iflaaluu dhabuu jechuudha. Iflaaluun kun maal isee answer deebisa laalame. Traditional background perception of people gartee aadaa duubatti hafaa duraan dhalaan ija gadaantummaatiin iflaaltu tan dhiirti ija olaantummaatiin nuutu dhalaa tanaa ol jettee iflaaltu sana jechuudha. Sanirraa kan ka'e aadaan gartee gender inequality kun uumame jechuudha. Kanarraa kan ka'e jechuudha. So sadaffaa laalamee mantana. Okay, part 3. Number 3. Women workers have the right to equal pay for equal work. Article 42. This sub-article of the FDRA constitutions indicate gender equality as well as economic equality. It is right. Dhugaadha akkamitti sinja. Kanaafu answer yes, because it addresses women's problem. Sirriidha. Kanaafu rakkoo gartee hawwaniiti himaa jechuudha artikiliin kuni sirriidha jechuudha. Maaliif gaa asirratti ilaalla fakkeenyaaf dhalaan takka waajjira keessa haa daleetu yookaan immoo mana wayii tokko keessa dhiira takka wajji haa daleetu hojii wal fakkaataa jechuudha. Yeroo daleetu dhiira hojii wal fakkaataa hojii humnaas ta'uu danda'a hojii gartee sammuus ta'uu danda'a. Dhalaa sanii fi dhiirri sun yeroo takka akkuma takka dalagan gartee gaa humna irra qabaatullee jechuudha. Garuu yeroo kafaltiidha jechuudha. Waan san mindaadha yookaan immoo gartee qaaxaramanii yookaan guyyatti waan yoo kafaluutan taate dhalaadhaaf gadhaanaa kan nu jechuudha. Dhalaadhaaf gadhaanaa kan nu ittiin ta'uu jee kan artikiliin gartee himu kun sirriidha jechuudha. Kanaafuu dhalaan bakka waajjira garaagaraa yookaan immoo hojiilee garaagaraa kan keessatti
dhiirti akkuma dhiirti fudhatu kafalamuu fi qaba jechuudha. Kana kan gochuu artikiliin kun. Kanaafuu mirga shaawwaniitiin wal qabatee jechuun kuni afuraffaa ilaallu meemmaan tana. Crafty workers such as potters and canners are considered inferior to other people in many parts of Ethiopia. These two negative effects of these kinds of opinion. Yes, answer. The citizens fail to develop their profession as skill and will have a negative attitude to the society to which they are members. Kana jechuudha. Crafty jechuun uummata ogummaa harkaa qaban ogummaa garaagaraa tolchanii fi pootarsiin uummata walaloo garaagaraa qopheessuu dandeenii fi taanarsiin uummata ogummaa garaagaraa waa ijaaruudhaan waa wanni godhuu qaban jechuudha. Kun yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti uummata olaanaa kabajamaa uummata kabajamaa jedhamee ilaalamaa ture jedhama. Kanaafuu negative effect yookaan immoo aadaa dubartii fakkaana kana keessaa lama turre siin jee sanaafuu maal ta'a citizensiin gartee akka isa profeshinii isaanii gartee salphatti itti naman akka isaan gartee sodaatan kan taasisu jechuudha. Kuni negative attitude hawaasa keessa jiru tanaaf jechuudha. Kanaafuu haala kanaan deebisaan kana ta'a. Okay, this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.